Mucaan kun mandara xiqqoo baha Oromiyaa Water jedhamtutti dhalate. Boodarra immoo biliyeenera ta'uunis Oromoof Oromiyaadhaaf abdii guddaas nama ta'edha. Oromiyaa bira darbuunis dinagdee Itoophiyaa iyyuu gibira guddaa kaffaluudhaan utubuu nama jalqabedha. Yoo gootummaas eenyummaa isaa irratti qoosaa kan hin beekne qe'ee sooressaa jaarraa abbaa gadaa keessaa nama biqiledha. Dachee gaara mul'ataa keessaa biqiluun lafee dugdaa aartiif aartistoota Oromoo kan ta'e aartistoonni Oromoo baay'eenis abbaa keenya jechuudhaan kan waaman nama ajaa'ibaati. Akkasumas ijoollee hiyyeessaa baay'eefis abbaa faadha nama ta'edha. Ofiisaa bira darbuunis abbootii qabeenyaa baay'ee gorsuudhaaf deeggaruudhaan abbootii qabeenyaa baay'ee biyya keenyaaf nama gumaachedha. Namni jabaan abbaa qabeenyaa guddaan kun eenyu jettanii yaaddu? Yaadataa jedhama. Yaadataan mandara xiqqoo kana keessatti dhalatus carraa barnootaa argatee mana barnootaa seenuu danda'eera. Ijoollee mata'eeyyuu akka nama guddaatti nama yaaduu fi namoota gurguddoo faanas nama oolaa turedha. Barnootaanis qaxalee waan tureef barnoota isaa itti fufee hanga kutaa 11tti barachuu danda'eera. Garuu xiqqoo ergatti yaadeen booda barnoota addaan kutee jireenya baqattummaa filatee biyya isaarraas Keeniyaatti baqachuunis jireenya baqattummaa jiraachuu jalqabee. Keeniyaa keessattis sodaa tokko malee hojii garaa garaa hojjechuu eegalee biyya Keeniyaattis namoota gargaaraa turuusaa immoo seenaa isaatu dhugaa ba'a. Boodarra immoo Keeniyaarraas carraa argachuudhaan biyya Ingilaand magaalaa Biraayitanitti qaxxaamure. Biyya Ingilaand keessattis carraaqee halkaniif guyyaa hojjechuun dalagaa kamuu osoo hin tuffatiin amma dadhabuutti hojjechuudhaan dargaggummaatti qabeenya guddaa horachuu danda'e. Garuu akka warra kaanii ofittummaa hin filanne. Biyya isaatti deebi'uun biyya isaa gargaaruuf biyya isaatti hojjechuudhaafis fuula isaa Itoophiyaatti naanneffate. Obbo Yaadataan uumama isaatiin nama gargaaruu jaallatu akka nama waan qabneettis gad of deebisee nama hojjetuu fi nama na argaa hin beeknedha. Biyya Itoophiyaatti deebi'uunis dhaabbata garaa garaa hundeessuun namoota baay'eef carraa hojii uumuu jalqaban. Dhaabbata daldalaa beekamaa Brighton Motors jedhamus hundeessuudhaan konkolaataa biyya alaarraa galchuu jalqaban. Akkasumas manneen jireenyaa riil isteetii ijaarsisuuf hojiiwwan daldalaa garaa garaa keessatti hirmaachuu itti fufan. Qabeenya biyya ormaatti argatan hunda biyya isaaniitti dhangalaasuun investiiwwan gurguddaa hojjechuu jalqaban. Abbootii qabeenyaa kaan irraa kan adda isaan godhu immoo arjummaa isaaniitiin guyyaa tokko akka dureessaatti of ilaalaniin beekan gad of deebisanii akka hojjetaa tokkootti dalagaa ooluun xinnaaf guddaa qarshii isaanii dhangalaasanii gargaaruu jaallatu. Abbaa qabeenyaa arjaa akkasii Itoophiyaa keessa kan biraan jira jedhamee hin tilmaamamu. Akka abbootii qabeenyaa biraa na argaa kan hin jenne nama addaatiin waan nama gargaaran ammoo dhoksaatti iccitiidhaan raawwatu. Kanaaf waan isaan hangammaatti saba isaaniif godhan tokko tokkoon tarreessuun ni ulfaata. Ta'us waan an beekurraa hojii seena qabeessa isaan dalagan si yaadachiisuuf yaala. Hojiiwwan seena qabeessa obbo Yaadataan dalagan keessaa muraasni Yemen deemuudhaan reeffa goota keenyaa sooressaa jaarraa abbaa gadaa qarshii miliyoonaan itti dhangalaasuudhaan reeffi goota keenyaa dhufee biyya isaatti akka awwaalamu godhaniiru. Aartistii Adam Aaroon dhukkuba strookiin qabamee ture baasii guddaa baasuudhaan wallaansisaniiru. Akkasumas aartistii Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee nama yaalchisu dhabnaan qarshii miliyoona 3 ol baasuudhaan yaalchisaniiru. Dooktarii kabajaa aartist Ali Birraa qarshii miliyoona 33 ol baasuun biyya Dubaayittis wallaansisaa turaniiru. Waggaa sadan kana asammoo akka biyya Itoophiyaatti gibira guddaa kaffaluudhaan sadarkaa duraarra kan jiranii fi hanga muummicha ministeeraatiin badhaafamuus ga'aniiru. Yeroo hongeen uummata Booranaa rukute ammoo qarshii miliyoona 10 ol arjoomuudhaan uummata isaanii dhaqqabaniiru. Guyyoota muraasaan dura immoo baddannootti qarshii miliyoona 60 ol baasuun saba isaaniitiif mana barnootaa sadarkaa isaa eeggate ijaaruun isaanii ni yaadatama. Aartiin Oromoo akka guddatuuf aartistoota maallaqaan kan gargaaranii fi akkasumas ammoo ogbarruu Oromoo guddisuuf barreessitoota baay'eedhaaf qarshii miliyoonotaan gumaachaa oolu. Egaa kun waa'ee abbaa qabeenyaa obbo Yaadataa Junaddin waan an beeku keessaa muraasadha. Isinis hojii boonsaaf hojii yaadatamuu qabu kan abbaa qabeenyaa obbo Yaadataa Junaddin waan beektan koomentii jalatti barreessuun dagatina. Walumaa galatti abbaan qabeenyaa arjaan keenya obbo Yaadataa Junaddin eebba Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaaf kennedha. Addumatti immoo uummata Oromoo namanni ittiin eebbisedha. Kanaaf abbaa qabeenyaa keenya kanaaf umurii dheeraa hawwina. Isinis koomentii jalatti abbaa qabeenyaa keenya umurii dheeraa jiraadha jechuudhaan barreessuun dagatina. Galatoomaa.